24 Israeli soldiers have been killed, Heather, according to the IDF. We are getting some images of one of the funerals. It's had its worst day since launching its ground invasion after at least 24 soldiers were killed in Gaza. The injured were airlifted during... در ذهنش هم نمیتونه تصورش رو ایجاد بکنه. اگر ما وحدت داشته باشیم، اگر دست به دست هم بدیم، اسرائیل قاصد قادر نخواهد. لاي تفسير ممكن تتوجه للقائد العسكري في يهودا والسامرة وتأخذ جميع التفاصيل. هو يقول بأنه الأمر يأمر بإغلاق أمنية أي واحد أبتاعي أضرب لحاط سجود أمنية يعني لنع والب. شرفتي بلاد يقاتل يصير صوغد عيان يمشي زارين. تشعبه. Abdul Fattah al-Sisiitiif gaazexeessitoonni Masriidhaa fuula timaatima fakkeessuun naasuu guddaa Kaayiroodhaan akka lagni hidhaa itti dhangala'etti oduu daangaa Itiyoophiyaa kan Maqdishootti argamu kutaawwan buufata reejimentiiwwan gurguddoon waraanaadhaan to'atanii irraa dhagayan amanuunis dhageettii gurrattis waan gurra cufatan fakkaatan. Miidiyaaleen idilaa addunyaa hedduun galgala kana wanti isaan bahaniin iccitiiwwan gurguddoo qondaaltota koloneelota akkasumas loltoota miidiyaa Al Jazeera afaan Ingiliffaa afaan Arabii akkasumas Wihoo fi kanneen kana fakkaatan suuraaf viidiyoon deeggaramne breaking news isin dhageessifna loltoonni 24 Dengaddaa fi kaleessa calaafamuu fi reeffi koloneelota sadii Israa'elii ergame walakkeessi Israa'eliidha bubbee arfaasaa tafooxaa warraa fuutee achiin buute taatee jirti. Masuud Pezekshiyaa, Jeneraal Muhammad Baagaarii, Imaam Ayatullah Ali Al-Kaamini, Amiir Nasraddi dabalateetiin qondaaltonni gurguddoon seenaa Baagdaad yaadachiisuudhaan Tel Aviiviif kakatanii jiran dirooniif misaayiloonni haroofni addunyaa jihad misaa'il jedhamaniif hypersonikiif balastikiin hanga deeltaa shaahid diroonitti addunyaan wal gaafachiisuu irratti jira. Baagiddu galeessatti maaltu jira kabajamtoota hordoftoota keenya. Al Jazeeraan damee Tel Aviv guututti cufamee yeroo saamamu kallattiidhaan amma darbaa kan jiru oduu keenya gidduu galfannee oduuwwan gurguddoo hedduudha qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu hordoftan abdii qabna isin jechuu barbaada. Fulbaana 22 dilbata guddaadha. Guyyaa gammachuu fi gaarii akkasii ta'u abdii qabnati gara maadhee oduu keenya ijoo hangafatti dhiyaadha. خطر الإصابة بمياهها بالإضافة إلى انهيار السد السرج الركامي في إثيوبيا إلا أنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة نحو السد حتى جاء الأمر الإلهي بانهيار أرضي. And as the war which began in the 90s, the loud explosion was heard across the Somali capital, Mogadishu. Soldiers stationed near the entrance of Halellaa district headquarters tried... الجوار محمد يا خيري يمركي دلالة ودين رجي وولاء يجون قيبته ذكتين قادن أيوب دوميها قطع قنصي أو هير قرنعة أو لا قنصي هاي وحيد. Bulchiinsi Hassan Muhammad Sharif mannaaddaa Finfinnee irratti dhiyeessuun dhagaame akkuma Somaalee laanditti mootummaa ce'umsaaf akkasumas mootummaa mataa ifiidhaa dhaabachuu kan barbaaddu Somaaleen kibba dhiyaa Puutlaand Gaarowwen pirezidaantii Maqdishoo Hassan Muhammad Sharif konkolaataawwan gurguddoo lamaan Itiyoophiyaan humna meeshaa waraanaa gurguddoodha garasii geessite addunyaan dippiloomaasiin nu jidduu dhaabbadhaa dubbittiin tun dhiiggaa fi teessoo na jalaa fuute jedhanii yeroo lallabanitti Gaarowwee onlaayiniin yeroo gabaasee fi miidiyaaleen idila addunyaa cidha pirezidaant Hassan Mahmud Masriyaa feeruun gaanfa Afrikaa okkoruudhaaf yaalan yeroo tooftaawwan gurguddaaf istiraateejiin naannicha Itiyoophiyaan balballi jalaa cufametti
masriin dubbitti gara siinuu gangalchitee garaanaanuu gangalchitee waan hafte fakkaatti dhaadannoo afaaniitiin alatti biyyi siin ittiin bu'inii fi deeggarsa sammarachaa chaayinaas dhaqaa homaa fiduu hin dandeenye jedha Associated Press Independent. Kana wal qabateeti dubbittiin bulchiinsa laftaa gahareenidha. Dubbii kanarraa wanti beeknu hin jiru akkasumas waggootaaf humnoota shororkeessitoota Al-Shabaab Al-Tahadiin dabalatee kophaa koo deeggarsa tokko malee qolachaa ture kan jedhuufi hariiroo naannawa gaanfa Afrikaa fi naannichaa keessatti shoora waraana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa tuquudhaan gaarawwan konkolaataawwan lama hidhannoo waraanaa seensifachuu mootummaa federaalaa Puutlaandii jidduutti abidda biroo qabsiisuun yeroo dhagametti bulchiinsi Abdulaziz Laftaa Gaareeni waggoottan hedduuf akkuma dubbatametti shororkoota hunda shororkeessitootaaf maadhee kibba dhiyaa Sumaalee Puutlaand hunda ofirraa qolachaa turreessa jirtu jechuudhaani Hasan Mahmud Shariif waan waakkatan fakkaata. Tibba darbe gabaasa keenya keessatti biyyoota akka Keeniyaa, Afrikaa fi biyyoota maqaan hin dhaamin yeroo itti imalaan daawwachaa turanitti deeggarsa gurguddaa fi jaboo akka argatan galaalchamaa jiran. Kana malees tarkaanfiin amma humna Puutlaand cimsuuf sochiin dhiyaa kibba Somaaliyaa kun yaaddoo kan itti ta'eefi teessoona jalaa fuudha kan jedhu maddeen baayidawaa keessaa dhagahamaa jiran torbe lama dura xiyyaaronni gurguddaa meeshaa waraanaa fe'an Itoophiyaarraa gara buufata baayidawaatti bu'uu isaaniidha eeruu irratti argaman. Gama birootiin miidiyaaleen gurguddaan hordoftoota miiliyoonota ja'a ol qaban Itoophiyaa irratti olola wayita bananii jiranitti Itoophiyaa cimtee jirti haleellaa gurguddaa raawwachuuf meeshaawwan teekinooloojii argattee jirti jechuudhaan miidiyaaleen bebbeekamoon kunniin olola bakka tokko labsa. Diraamaan manni abbaan gubee hiyyeessa hin qabu jedhamu Abdul Fattah al-Siisiis loltoota isaanii taankota wajjin gara Maqdishootti erganiin ibiddi isaaniitti qabachuun dhagame. Somaaleelaan dargiisaan waggoota 4-5 dabraan bara 2020 yookiin bara 2012 adoolessa 9 waliigalteewwan gurguddoo dhimma jajjabina barnoota jechuudhaan Somaaleelaandii fi RPG'f kanneen farreen taankotaaf kan kana fakkaatanii Somaaleelaan dargiisa kennuudha kan maddeen miidiyaalee gabaasan. Uwwisa miidiyaa argachuu baatus dubbitti teekinooloojii waggaatti yoo xiqqaate Masriin kadhaa fi sadaqaa Ameerikaa doolaara biliyoona 1 argattu shirriin isiin taatu harkuma fiitiin of gubdeeti walakkeessa Maqdishoorraa hanga daangaa Itoophiyaatti dubbiin garamii kan itti taate bulchiinsi Abdul Fattah al-Siisiidha. Keessattuu dhageettii guddaa baha giddu galeessaaf Afrikaa liigii Arabaatti qabuun Somaaliilaand akka biyya taatuuf addunyaa irratti abukaatoo akka dhaabataniif ture kan waliigalteen kun raawwatame. Amma garuu yeroo sanatti bulchiinsi Maqdishoo kan turan Abdullaahi Muhammad Farmaajoon muummee ministeera biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmad Ali wajjin waliigalan kun gamanatti kun gamasitti diina kiyyaa firekoo akka jedhamu sana dubbiin harkaa taateeti washab lahabii keessatti bulchiinsi Laftaa Garee gammachuun dhidhima Somaaleelaand taankima isaaniitiin qabiyyama isaaniitiin Masriin laboobuu fi alaarmii takkitti eeggachaa jiraachuudha maddeen hargisa gabaasan kan jedhan balballoomii keenyatti aanutti ceena. And several wounded as fierce battles rage on across the Gaza Strip. The Israeli army says the soldiers were killed when an explosive device went off near a school in Gaza City. An officer and another soldier from the same battalion من الكتيبة 50 في لواء الناحل بجروح خطيرة خلال معركة في جنوبي قطاع غزة. 24 Israeli soldiers have been killed, Heather, according to the IDF. We are getting some images of one of the funerals. Now, 21 of the soldiers were killed in Gaza. They were preparing explosives to demolish 2 buildings about 600 meters away from the... טמונים באדמת הקודש של עיר הקודש. שניהם מילאו את חובתם. مدى 11 شهراً مضت من الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، أعلن نتنياهو مراراً أن الهدف هو القضاء على القدرات العسكرية للمقاومة داخل القطاع.
Halellaa siviilota akkan injifannoo mujaahidoota haqaa Hamaas irratti gonfattee fakkeessuun lubbuu siviilota 4,966 akka ministeerii fayyaa Gaazaa ifatti kan galaafatte biyyi Yahudotaa abaarsaa addunyaan Israa'el odeeffannoo gurguddaa gabaasaa dhoksaa turuu nutis gurra isin geessuu keenya ni yaadattu jenneetti namanna. Waraanni Gaazaa osoo hin goolabamiin jarjarsee abdii warra peentaagoniin gara Libaanoositti kan ceete sareewwan abbootii irree heera mirga namummaa fi idila addunyaatti hin daangessin gufuuwwan guddoon fuullee isitti danqaramuudha miidiyaaleen gabaasaa jiran. Galgala kana Aljaziiraan akka jedhetti dubbittiin Israa'el Benjamin Netanyahu mudattee dubbii inni keessaa bahuu hin dandeenyeef waaroo salphinaati jedhan. Galaalchitoonni miidiyaa akka jedhanitti haleellaa kibba Raafaa irratti Hamaasiin irratti fudhatameen helikooftariin Black Hawk jedhamu kan paayileetota harcaasee son gabaasine of duuba deebiteetiin reeffaa gurachuudhaaf jecha kutaa Talaalalwaatti kan imalte helikooftariin kutaa Talaalalwaatti imaleesii dhidhimeetiin lubbuu loltootaatiin as deebi'ee jedha Aljaziiraan damee afaan Arabaan. Leetinaal Koloneel Elzaab Eltamir akkasumas kan jedhamu kaapteenota balallii lubbuun darbe kan suuraa irratti argaa jirtan kana wajjin dhidhime. Haa ta'uuti du'a paayiletota kanneen akkasumas jaha dhoksuun yaaluuf warri neetworkii kaaliqaa qabu ammoo dubbittiin tana jechuun balbala Teel Aviivitti lafaan dha'e. التي يعني 8200 هي التي تسيطر على المراكز تسيطر على القواعد سواء في الشمال لبنان لتشمل حرب أوسع وأشمل. حق المعرفة قدراتهم العسكرية ليس الإمكانيات المستوى، وهذا يعطي المقاومين يعني مساحة جيدة لاستهدافها. لواء الركن؟ نعم. الجيش الإسرائيلي يخوض حرب في قطاع غزة، يخوض حملة من القدس المحتلة. معنا الأستاذ شادي الشاف البحث. في صباح يوم السبت استيقظنا جميعا على مفاجأة كبيرة جدا لهجوم وحشي للغاية قامت به منظمة حماس الإرهابية يعرف بخطة الجنرالات. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت إصابة حمامي أثناء أسره ووضعت علامات استفهام عن مصيره في الوقت الحالي وعما إذا كانت إسرائيل دائما ما تتخلى. إذا مشاهدينا أفادت مصادر الحدث بأن الاجتماع الذي تم استهدافه في الضاحية الجنوبية كان يضم القيادة المصغرة لوحدة الرضوان. وبالتصرفات الإرهابية التي وقعت في لبنان. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن تلك الأحداث كانت من الممكن أن تؤدي إلى حرب شاملة. وحذرت زخاروفا من عواقب Gama birootiin dubbittiin tana qofattiin dhaabbanne arras loltoonni afur galmalee kan madahanii fi saajiin ajajaa olaanaa sadarkaa humna tokko irratti rukutamuu fi magaalattii reeffaa namoota 64 suuraadhaan qabate ummata Israa'eliin quba qabdu jechuudhaaf ibsuu jira jechuudhaan beeydaan dubbachuudha wabeeffatan. Kanaanis ta'ee kiibxata darbeerra haleellaa amala shororkeessummaa jechuun sadarkaa manni marii mootummoota gamtoomanii kaansiliin UN Israa'eliif maqaa kenne irratti dubbittiin sareewwan yoomillee taanaan hin beekne soofteerii Spike ER yookiin Gold Apollo LTD kan Pager Attack jedhamuun beekamu loltoota dabalateetiin kanneen 3,000 ta'an madaa'uu fi qondaaltonni walumaa galatti kanneen lubbuu 41 ta'an darbuudhaan ministeeriin fayyaa Libaanosii gabaase. Hizbollaan misaayilota 100 rookettiiwwan si'a 712 keessatti kan kaatushaa fi falak akkasumas kanneen gaayidid misaayilii galgala kana fayyadameen buufata madhee isa soofteericha balleessuudha almadiyaan gabaase. Kanattiin dhaabbanni mooraan leenjii wajjirri guddaan qunnamtii odeeffannoo Qaariyoot Shimoonatii fi mooraan taankota haaraa kan Libaanoosiin weeraran 400 taankiin barbadaa'uu loltoonni Israa'el hanga ammaatti lubbuun darban kaleessa wajjin 8 ta'uuf kanneen madahan 15 gahuudha nutis kaleessa gabaasnee turre. Haa ta'u waarii kanaan abidda uffatee kan ka'e waraanni shayxaanota dhiiga ilmaan qulqulloota dhuguudhaan chaarjii godhatu waan Ameerikaan itti fayyadamte hundatti fayyadamuudhaan ajaja humnaa eeggateetiin Hizbollaa irratti akkasumas Libaanos Beerut irratti yeroo inni boombii roobsaa jirutti ajaja humnaa eeggataa waraanaa Komandar Ibrahim Aqiliif siviilota 14 darbuudha Hizbollaan dabalataan beeksisuun haleellaan kun Iraanin lafa dammaqse. الحدث تحصلت على أسماء قيادي الرضوان الذين قتلوا مع إبراهيم عقيل في
مشاهدينا، أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية قائد قوة الرضوان في حزب الله اللبناني إبراهيم عقيل وقاد كبار آخرين لم يسميهم في تفکر این که بخواهد به خاک عزیز ما تجاوز کند در ذهنش هم نمیتونه تصورش رو ایجاد کنه. اگر ما وحدت داشته باشیم، اگر دست به دست هم بدیم. So what I can say is that we learned about the statement yesterday, and the president has been made aware. جبهة المقاومة وفق تعبيره. وفي رسالة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال: حرب شاملة. هل إذا تصاعدت هذه الممارسات إسرائيل وإن كانت على المستوى العلني لا تتحدث ربما عن تغييرات في الجبهة. تعال فكرة بلاش حربوها. توجه للقائد العسكري في يهودا والسامرة وتأخذ جميع التفاصيل. هو يقول بأنه الأمر يأمر باسا لولتوتا كينيا تيسات التن لولتوتا كينيا حواسا فيمتني حواسا نتكافتن جتشودان قجل فما بنجامين نتناوتين وجري الجزيرة كالتين أما تمساسا جرو أكما فودرتي أغرتنين dirqaman xalayaa baasanii akka cufameetiin dachii Israa'el gadhiisu ajajni bahuudha. Miidiyaaleen Aljaziiraa fi akkasumas Al-Arabiyaan gabaasuu irratti argamu. Gabaasa Halellaa Haifaa Libaanosii fi Taal Alarwaaf Al-Sultaanaa akkasumas Raafaa har'a gabaaftan jechuu afaan Arabii hundi keessan hin dhageessan jedheet amana waan taateef daangaalee Sari'al Quds jedhamanii akkasumas kutaawwan gurguddoo beekamoo akka Yerusaalem akkasumas kanneen akka Eelaat dabalatee Sooriyaa akkasumas Iraaq, Libaanoosiif Gaazaa irra dirooniif misaayiloonni haleelamaa akka jirtudha mootummaan Israa'el ibse. Gochi Ameerikaa fi Israa'el walii galanii lola labsan kun Raashiyaan loltoota beekamoo gurguddoo Libaanoositti erga jechuu akkasumas Chaayinaan dubbittitti makamuu fi Faransaay michuu isaaniillee dheekkamsiise bu'aa Libaanos irraa qabdu guddaa istiraatejii waan ta'eef jecha Ameerikaa fi Israa'el akeekkachiifte nutis kanaan booda Libaanos irratti haleellaa isiin fudhattuuf qolachuuf qophiidha jechuun dhagahameeti. Addunyaan har'a dubbii dhagahuudha waan Indiyaa Taayims, Hindustaan Al-Arabiyaa fi Aljaziiraan mirkaneessaniit jiru. Balallii qilleensa kaabaa fi kutaa kibbaa mootummaan Israa'el cufuun wal qabate yaaddoon waraana lafoo eegalee fi wayita oduu kana isinii qonnutti Jeneraal Muhammad Baagaarii, Leetanaal Jeneraal Hussein Salamini, Meejor Jeneraal Amiir Haaji Nasraddii qajeelfama ajaja waraanaa kan walii galaadhaa jihaadaa fudhachuun dhagame. Saatalaayitii odeeffannoo jihaadaa har'aa kan gallakkifteef jihad hypersonic ballistic missile fi shahid drone delta kamikaze drone kilomeetira 1,000 ranga 4,000tti saffisaan qilleensa irra turanii waan barbaadan raawwachuu danda'anii fi si'aayina akkasumas miliquu raadaariitiin adda kan ta'e jedhamee addunyaan irraa haasa'utti jirtuuf Israa'eliif dhumatte jedhutti bakka pirezidaant Maasuud Pezeeshkiyan akkasumas imaamni waliigalaa baangoo biyyattii Ayatullah Ali Al-Khamenei xumurre qophii keenya kanaan booda hin jiru jechuun dhagametti Pentagon irraa odeeffannoon CIA Ameerikaadha waan tokkoon gadi bahin. Balastiki tibba kana gara Raashiyaatti ergaa turteen Iraan niwukileerii wal jijjiiratanii argatan IMBS jedhamu niwukileerii duuchaa isaan miskiineessuu danda'u qilleensa irratti arganneen ammoo walakkeessa Tel Aviivii fi Pentagon irraa dhagahame. Dubbittiin wantiin oolle waan hin oolle fakkaattiin agarsiisa kana isin daawwachiifne odeessa kenna kanneen birootti ceena. To describe Hamas as the heroes of Palestine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Followers of CTN International, first of all, thanks be to Allah. We are peace-loving people. What we love Palestinian is the great, trustful people in the world. Palestinian is the source of the human civilization of yesterday. Palestinian is a people that now no hates but love. People of the world, social organizations, human rights, thanks you for voice for peace of Palestinian people. Peace now. Let us to do our parts to get it down between Palestinian and Israeli established peace. Started with me and you. Peace is based on the ideology of view. Love for our world, victory for the Palestinians. Thank you
for the whole world. Anyone in the world who knows certain with that right a perfect person. His religion and the general guidelines that religion. Your identity is found in root and descendants. If you have love your country and pride in your country, can explain the trust of your country to be the world. Protect your countries with the freedom and sovereignty. You can be called a perfect person. The Palestinian question had been in the UN Security Council 1947, 1967, 1987 or last 2002, but has been in a major occupation for over 70 years without a resolution. For the final round, the UN General Assembly passed a resolution on the Wednesday. Among them, 143 favored and 25 countries remain silent without voting. 9 countries reject, like as American, Israeli, Australia, Hungary, Germany, each voted against, but this decision could bring a peaceful solution to big conflict between Israeli and Palestinian for many years. Wow! Allahu Akbar. Palestinian ambassador Mr. Riyad Mansouri, very happy Palestinians. It's a very great day. Very happy. The world also. UN resolutions order Israeli to leave occupied territories by the 4th. It says UN Council. I have confirmed that Jerusalem is the capital of the Palestinians. Would like to congratulate all my brothers, Palestinians people, and love them. UN thanks you very much. Peace is the key to our world. Thanks everyone. Free Palestine. Peace for all, and I thank you. Let us continue to work together to realize the aspirations that this flag carries. Israel and Palestine living side by side in peace and security.